Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin akka qabu isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Viidiyoo irraa keessatti immoo kan qabadhee isinii dhiyaadhe viidiyoo egaa YouTube irratti paablish goone booda edit gochuu dandeenya kan jedhudha. Egaa yeroo baay'ee viidiyoo ariitiidhaan gaafa gadhiifnu dogoggora garaagaraa keessatti arguu dandeenya. Akkasumas koopiraayitiidhaan illee qabamuu dandeenya jechuudha. Egaa viidiyoo utuu hin dallatin akkamitti sirreessuu dandeenya kan jedhu salphaadhumatti isin agarsiisa jechuudha. Isin haga yoonaa viidiyoo dogoggora gaafa keessatti argitanii viidiyoo dallattaniiti kan daganaa sirreessanii ol deebisaa jirtu taanaan dogoggora guddaa hojjetaa jirtu jechuudha. Maaliif viidiyoon egaa poosti godhame booda deebi'ee edit ta'uu ni danda'a wanta ta'eef achuma YouTube Studio keessatti jechuudha. Egaa salphumatti akkamitti akka hojjetamu isin agarsiisa jechuudha. Kan isinirraa eegamu amma dhumaatiin daawwachuudha. Egaa akkuma beekamu torbanitti viidiyoo 3 qabadhee akkan isiniif dhufaa jiru beekamaadha. Viidiyoo teekinooloojii waliin wal qabatan jechuudha. Informaashinoota barbaachisoon akkasii yeroo gara biraa deebi'ee akkasiin qaqqabu yoo barbaaddanii chaanaalii keenya subscribe godhaatii viidiyoon nuyi guyyaa guyyaan hojjennu immoo dafee akkasiin qaqqabuu fi mallattoo beelii kana cuqaasuun dagatinaa isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoo. Egaa akkuma nama haasaa ture viidiyoo eega maxxansanii booda koopiraayitiin yoo nutti dhufe tokko saawundi effekti jijjiiruu yoo barbaanne 2 imeejii bakka dogoggora ta'ee bileer gochuu yoo barbaanne 3 viidiyoo bakka keessaa kutuu qabnu utuu keessaa hin kutin gaafa poosti goone jennu akkamitti akka sirreessinu salphaatti isin agarsiisa jechuudha. Bilbila keessan baradhaatii na hordofaa isiniin jedha gara hojiitti. Egaa kiroomii keenya bannaa kiroomii keenya akkuma banneeni maal argina iddoo sarchi beetanii kanarratti hin barreessina jechuudha. Maal barreessina waan an barreessu barreessa studio.youtube.com jettanii barreessitu. Haala kanaan akka barreessanii sarchi gootu. Kunoo akka inni yeroo kan haala kanaan isinii dhufu. Akkuma barreessanii sarchi gootaniini get the app kan jedhu dhiistaniiti maal jedha continue to studio kan jedhu kana kilik gootu. Akkuma kilik gootaniini fuula YouTube studio keessanii isinii bana jechuudha. Fuula YouTube Studio keessanii akkuma isinii bananii content kan jettu kana kilik gootu. Content keessanirraa viidiyoo edit gochuu barbaaddanii kilik gootu. Viidiyoo kilik akkuma gootaniini kun iddoo kanatti akkasin edit gootanii isin fida. Taayitilii isaa sirreessuu dandeessu mallattoo irsaasii kana tuttanii ani garuu har'a editerii isin barsiisa waan ta'eef ishee sadaffaarra jirtu kana kilik gootanii edit gootu. Edit akkuma tuttaniini cut and trim kan jedhu kanatti kilik gootu. Jalqabarra jirti jechuudha. Kana booda iddoo cut gochuu barbaadan zoom gootanii seeraan ilaaltu. Haala kanaan iddoo cut jettan kana iddoo cut gootan yookaan trim gootan kana eega bartanii booda new cut jettanii kilik gootanii iddoo kanatti poointii irraa kaatan sana daqiiqaa 8 barreessitu daqiiqaa sekeendii fi maayikiroo sekeendii isaa barreessu jechuudha. Bakka irraa kaa'amee cituu qabu jechuudha. So iddoo kanatti dhuma isaa barreessina jechuudha. Haala kanaan dhuma isaa eega barreessinee booda mallattoo raayitii goona. Kanaa booda gararraa viidiyoo kanaa seef goonee baana jechuudha. Seef goonee eega baanee booda bileer bira immoo bileer gochuu yeroo barbaadanii kanaa booda bileer gaafa gootanii kanaa booda bileerii gaafa fayyadamuu feettanii bileerii gaafa bantanii fuula akkasii argattu seetingii akkasii jechuudha. Isheen jalqabaa custom bileerii filattanii dhuftu jechuudha. Ofii keessaniin bakka barbaadan bileer gochuu barbaadan custom bileerii filattu. Custom bileerii akkuma filattaniini fuula akkasii isinii dhufa jechuudha. Fuula akkasii gaafa isinii dhufeedhu ishee jalqabaa kana rectangilii keessa yookaan geengoo yookaan oval kan jedhu kana filachuu dandeessu yookaan track option kan jedhu object kan jedhu kana filachuu dandeessu. Ani garuu kan inni ittiin bileer gochuu barbaadu rectangilii jechuudha. Yookaan bakki hin dukkaneessuu barbaade sun maaltu irra taa'uu qabaa kan jedhudha. Bifa rectangiliiti immoo bifa geengootiin taa'uutu irra jira bakki hin dukkaneessuu barbaade jettu. Fakkeenyaaf fuula namaa dukkaneessuu barbaadu yoo ta'e rectangilii otoo hin taane bifa geengoo fayyadamna jechuudha. Barreeffama yoo ta'e immoo rectangilii fayyadamna jechuudha. Kanaafuu ishee rectangilii kanarratti kilik godhanna jechuudha. Akkuma kilik goonee ol deebineeni poointii irraa kaanee bileer gochuu barbaannu poointiin irraa ka'u iddoo kanatti barreessina jechuudha. Ani yeroo darbe viidiyoon gadhiise irratti imeeliin akka carraa argamee jira waanta ta'eef bakka imeeliin argame sana cufuun barbaada waanta ta'eef rectangiliidhaan akkamitti akkan cufu salphaamatti isin agarsiisa jechuudha. So
Iddoo kanatti sekendiin irraa jalqabuun isin agarsiisaa jira. Iddoo kana immoo sekendiin irratti dhaabu jechuudha. Haala kanaan daqiiqaa isaa fi sekendii isaa suuta jettanii barreessitu. Daqiiqaa fi sekendii isaa suuta jechuun isin gaafata. Exactly dura beekuu isin irra jira baay'ee. Daqiiqaa meeqaa kaasee sekendii meeqaa kaasee kan jedhu mastaawashaa eega qabattanii boodadha. Kanaa booda haala kanaan eegatti barreessanii booda reektaangiliin dhuftee irra teessi reektaangiliitti qabdanii fiddaniiti iddoo kana qaqqabdanii sirreessitu jechuudha. Poozishinii isaa jechuudha bakka inni taa'uu qabu fiddanii exact akka nama isin agarsiisaa jiru kanatti sirreessitu jechuudha. Akka itti eega sirreessanii booda naateera bakki hin jedhu kun eega jettanii booda seef gootu. Seef akkuma jettaniin seetingii haaraa isinii banaa. Jala kanatti kunuuf isinii fidee jira isin agarsiisuu yaala. Confirm change jedha. Eega jijjiirte booda maal ofirra deebisuu dandeessu kan jedhu itti walii galtu I know jettuuni. Kanaa booda iddoo kana confirm changes kan jedhu kana change gootu jechuudha. Confirm jettu. Confirm akkuma gootanii daqiiqaa muraasa isinii kenna. Mee anaaf daqiiqaa meeqa naa kennee jira. Process godhaa jira kunoo akkuma ilaalaa jirtan. Processing isaa jalqabeera. So kun iddoo kanatti daqiiqaa 20 naa kenneera HD dhaafis SD dhaafis jechuudha. Daqiiqaa 20 kana keessatti bantanii taa'uun dirqama keessan miti cuftanii keessaa ba'uu dandeessu. Ani processing godhaa isin cufuu dandeessu isin jedhaa jiran iyyuu ofiisaati jechuudha. Haala kanaan bileerii keessan bakka barbaaddan bileer gochuu dandeessu. Viidiyoo irraa baay'ee fayyadamoo akka taatan abdii guddaan qaba. Warri viidiyoo dogoggora keessatti argitanii dallataa jirtan yookaan koppiraayitii argitanii dallataa jirtan kanaa booda viidiyoo dallatuun qabdan isiniin jedha. Viidiyoo dallatuun dhiibbaa mataa isaatii waan qabuuf chaanaalii irratti jechuudha. Kan isinirraa eegamu bakka dogoggorri itti dhufe sana deemtanii edit gochuu jechuudha. Akkasumas sound effect akkamitti jijjiirra kan jedhu immoo kutaa gara biraa keessatti qabadhee isinii dhiyaadhachuudha. Hangamma isinii wajjin ture addaamuun ture chaanaalii kanarraa waan guddaa akka bartan abdii guddaan qaba. Yeroo gara biraa hojiiwwan kana fakkaatan akka salphaatti argattanii fi chaanaalii keenya subscribe godhaatiin hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaariin isinii hawwaa guddaa galatoomaa. Have a nice day.